Akkam jirtu nagaa keessanii jiruuf jireenyi badhaadhaa ani nagaa kooti galata waaqayyoo ta'u Dibooraadha. Baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanalii dhuftan isiniin jechaa namoonni na duuka turtan yaada keessan naaf hirtan ulfaadhaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma chaanalii kanaaf namoonni haaraa taatan baga nagaadhaan gara kee YouTube chaanalii dhuftanii kee YouTube chaanaliin Afaan Oromoo barsiisuu irratti chaanalii xiyyeeffatudha jechuudha. Afaan Oromoo afaan Amaariffaan, Afaan Oromoo afaan Ingiliffaan akkasumallee Afaan Oromootiin viidiyoolee hojjetaman barnoota afaan Oromootiin kan wal qabatan hedduu ni argattu jechuudha. Baga nagaadhaan dhuftan. Haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee Telegram chaanalii keenya, Facebook page keenya follow gochuudhaan barnoota afaan Oromoo viidiyooleen kunniin illee achirratti waan gadhiifamaniif achirraallee hordofuu ni dandeessu jechuudha. Har'a kan nuti walii wajjiniin ilaallu afaan Oromoo afaan Ingiliffaan kutaa itti aanudha jechuudha. Kutaa kana dura viidiyoolee jiran kanneen hin arganne description box irraa akkasumallee commentii jalqabarraa ni argattu jechuudha. Akkasuma Telegram channel keenyaa fi Facebook page keenyallee commentii jalqabarraa description box irraa argachuu ni dandeessu. Har'a immoo jechoota faallaa walii ta'an afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin walii wajjin ilaalla jechuudha. Na waliin turtii gaarii. Jechoota faallaa opposite words. Ganama morning, galgala evening. Ganama morning, galgala evening. Dogoggora wrong, sirrii right. Dogoggora wrong, sirrii right. Dhugaa true, soba false. Dhugaa true, soba false. Laafaa soft, jabaa hard. Laafaa soft, jabaa hard. Cimaa strong, dadhabaa weak. Cimaa strong, dadhabaa weak. Dheeraa tall, gabaabaa short. Dheeraa tall, gabaabaa short. Ho'aa warm, diilallaa'aa cool. Ho'aa warm, diilallaa'aa cool. Jiidhaa wet, gogaa dry. Jiidhaa wet, gogaa dry. Kottu come, deemi go. Kottu come, deemi go. Banaa open, cufaa close. Banaa open, cufaa close. Deebii answer, gaaffii question. Deebii answer, gaaffii question. Ga'eessa adult, daa'ima child. Ga'eessa adult,
daa'ima child. Hafuu absence. Argamuu presence. Hafuu absence. Argamuu presence. Dura before. Booda after. Dura before. Booda after. Intala daughter. Ilma son. Intala daughter. Ilma son. Guyyaa day. Halkan night. Guyyaa day. Halkan night. Kolfuu laugh. Boo'uu cry. Kolfuu laugh. Boo'uu cry. Abbaa father. Haadha mother. Abbaa father. Haadha mother. Obboleessa brother. Obboleettii sister. Obboleessa brother. Obboleettii sister. Guutuu full. Duwwaa empty. Guutuu full. Duwwaa empty. Gammachuu happy. Gadda sad. Gammachuu happy. Gadda sad. Ulfaataa heavy. Salphaa light. Ulfaataa heavy. Salphaa light. Ho'aa hot. Qorraa cold. Ho'aa hot. Qorraa cold. Keessa in. Ala out. Keessa in. Ala out. Asi here. Achi there. Asi here. Achi there. Ifa light. Dukkana dark. Ifa light. Dukkana dark. Keessa inside. Ala outside. Keessa inside. Ala outside. Baay'ee many. Muraasa few. Baay'ee many. Muraasa few. Haaraa new. Dulloomaa old.
haaraa new, dulloomaa old, sooressa rich, hiyyeessa poor, sooressa rich, hiyyeessa poor, bitaa left, mirga right, bitaa left, mirga right, qulqulluu clean, xuraa'aa dirty, qulqulluu clean, xuraa'aa dirty, rakasa cheap, qaalii expensive, rakasa cheap, qaalii expensive, ariitii fast, suuta slow, ariitii fast, suuta slow, furdaa fat, qal'aa thin, furdaa fat, qal'aa thin, gaarii good, badaa bad, gaarii good, badaa bad, guddaa big, xiqqoo small, guddaa big, xiqqoo small, ulfaataa difficult, salphaa simple, ulfaataa difficult, salphaa simple, fagoo far, dhihoo near, fagoo far, dhihoo near, gadi fagoo deep, ol dhiyoo shallow, gadi fagoo deep, ol dhiyoo shallow. Tolee, barnoota koo har'aa asumaanan xumuraa. Namoonni hedduun waan na gaafattaniif viidiyoo kee kutaa kutaatti qoodiitii nuuf kaa'ee waan naan jettaniifanii kana isinitti himuu barbaade. Kutaa kutaadhaan argachuu dhabne waan naan jettaniif hunda keessaniif deebisuu waan hin dandeenyeef baay'ee dhiifama. Akkaataa kanaan haala salphaa ta'een kutaa kutaadhaan isa qoodamee jiru argachuu ni dandeessu. Jalqaba YouTube keessan irratti keemootuuf kan jedhu yoo barreessitan yoo search gootanii peejiin kun fuulli kun isiniif dhufa jechuudha. Chaanaaliin kun keemootuuf chaanaal kan jedhu chaanaalii ani irratti afaan oromoo barsiisudha jechuudha. Sana booda asumaan immoo yoo subscribe hin goone haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaani akkasumallee mallattoo bilbilaa kan qabdu kana yoo tuqxanii viidiyoo ani guyyaa guyyaatti gadhiisu dafee isin bira ga'aa jechuudha. Haala sanaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Itti fufuudhaan immoo keemootuuf chaanaal kan jedhu loogoo isaa kana yoo tuqxanii fuulli kun isiniif dhufaa jechuudha. Home, videos, playlist, community kan jedhu kun kana ni argattu jechuudha. Asumaanii viidiyoo kan jedhu kana yoo tuqxanii viidiyoo kan jedhu yoo tuqxanii viidiyoolee afaan oromoo, afaan ingiliffaa akkasumallee viidiyoolee afaan oromootiin hojjetaman viidiyoolee keemootuuf chaanaalii irra jiran hunda ni argattu jechuudha. Jalqabaa haga dhumaatti kutaa tokko haga kutaa dhumaatti viidiyoo kan jedhu kana yoo tuqxan ni argattu jechuudha. Itti fuftaniis immoo
viidiyoolee afaan Oromoo, afaan Amaariffaan, afaan Oromoo, afaan Ingiliffaan, afaan Oromoo, afaan Oromootiin qofaatti yoo barbaadan immoo playlist kan jedhu kana viidiyootti aanee viidiyoos kan jedhutti aanee kan jiru kana yoo tuqxan playlistii isaanii argattu jechuudha. Viidiyoolee afaan Oromoo, afaan Ingiliffaan, afaan Oromoo, afaan Amaariffaan qofaatti qoodamanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabarra jiru asoosama hawwii jedha. Kitaaba asoosama hawwii ani isiniif dubbisaa turedha. Kan ittaan immoo afaan Oromoo language jedha. Afaan Oromoo language kan jedhu kun immoo viidiyoo 82 kan of keessatti qabatee jiru kuni barnoota afaan Oromoos barnoota afaan Amaariffaas kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni sadaffaarra jiru afaan Oromoo in English kan jedhudha. Kun immoo viidiyoo 41 barnoota 41 kan of keessatti qabatee jirudha. Kuni afaan Oromoo in English kan ta'e qofaadha. Afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin kan ta'e qofaadha. Inni arfaffaarra jiru viidiyoo 46 kan of keessatti qabatee jiru afaan Oromoo በአማርኛ kan jedhudha. Afaan Oromoo afaan Amaariffaan qofa kan of keessatti qabatee jiru kutaa hundadha. Dhumarra kan jiru immoo afaan Oromoo viidiyoolee afaan Oromootiin hojjetaman kan of keessatti qabatee jiru jechuudha. Akkaataa kanaan hundasaa argachuu ni dandeessu jechuudha. Playlistii kana tokkoon isaa yoo tuqxanii viidiyoo afaan Amaariffaan, afaan Oromoon, afaan Ingiliffaatiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Haala salphaa ta'een akkasittiin hordofuu ni dandeessu jechuudha. Yaada naa qabdan hundaaf ulfaadhaa galatoomaa. Ammallee yaada gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Yeroo ittaanu barnoota kabiraan haga walitti deebinutti nagaatti tura.